Addunyaan garam deemaa jirti? Yaa Waaqayyoo ati nu gargaari. Waldaa deemuudhaaf dormiidhaa bahee yoom balbala dhaabbatichaa bira gahuu namtichi adiin yookaan faranjiin tokko waardiyyaatti haasa'a. Waardiyyichi na waamee maaloo namicha kana haasofsiisii naan jedhe. Anis tole jedhee itti siqee gaafannaa US irraa akka dhufee waaqeffannaaf waldaa kiristiyaanaa deemuu akka barbaade natti hime. Anis waldaa silaa deemuuf karoorfadhe dhiisee waldaa seena qabeessa umurii dheeraa qabdu isa geessuuf murteesseen taaksii kontiraataa qabateerra keessa seenne. Yoo seennu ijoollee umuriin isaanii 14 hanga 16 hin caalle lama dhiira tokkoof durba tokko taaksii keessatti hin arge waliin jiru. Ijoollee kiyyaa waggaa 11 duraas Itoophiyaatti fudhadhee amma guddifachaa jira. Isheen kutaa 8 immoo kutaa 9 barataa naan jedhe. Wal barsiisaanis xeenaa isxillan jennaan no Amharic just English naan jedhan. Okay, hello, welcome back to your homeland jedhee nagayaa gaafadheen abbaa taaksiitiinis yooyyaa jedhee harka fuudhee haasawaa taphachaama waldaa geenye. Sagalee Waaqayyoo waa'ee du'aa ka'uu gooftaa Yesus barannee kadhannee faarfannee baanee akkuma baanii namtichaa haasofsiisuun jalqabe akka himee waa'ee biyya keessatti dhiiraa fi dhiira dubartii wal fuusisuu kun sababa guddaadha jedhama. Mee akkamii ati natti haasa'i jennaan faranjiin duran fuula ifaa ture sun fuulli isaa gurraachee maaloo maal taate jennaan akkamitti dhimmi homosexuality dhimma xuraadha. Homosexualitiin akkamitti kiristiyaanummaa miidha kun soba aniin furadhu naan jedhe. Ani baay'ee rifadheen oh my god baay'ee na rifachiise. Gaaffii itti mudduun jalqabe. Ati fuutee haadha manaa qabdaa jedheen. Eeyyee naan jedhe. Ijoollee hoo jennaan kunoo ijoolleen lamaan kana qabnaa naan jedhe. Lakki kana guddifachaa jirtu ijoollee gudeeda keessan keessaa biological children jennaan hin qabnuu naan jedhe. Ati amantaan kee maal jennaan kunoo walumaan jirra miti kiristiyaanaa naan jedhe. Tole itti fufee akkas jedheen homosexualitiin cubbuudha moo miti jennaan cubbuu miti naan jedhe. I'm shocked really. Nama si waliin waldaa seenee waaqessee ba'eerraa waan akkasii dhaga'uun baay'ee nama naasisa. Achi ittuma fufee akkas jedheeni hundeen amantaa kiristiyaanaa sagalee waaqayyooti. Sagaleen waaqayyoo immoo kakuu moofaattis akkasuma kakuu haaraattis dhiirrii fi dhiirri dubartii fi dubartiin waliin rafuun cubbuu akka ta'e barsiisa. Kanaafuu ati erga kiristiyaana ofiin jettee eessarra dhaabbattee kun cubbuu miti naan jetta. Kuni barii naan jedhe haala yeroo sanaatii konteekistii yeroo keenya waliin hin deemu. Haalli yeroo sanaatii fi keenya adda adda cubbuudha jedhamee ibsamee hin jiru naan jedhe. Naan morkuu jalqabnaan kutaa macaafa qulqulluu keessaa bakka tokko dubbisuuf jalqabnaan na dide. Hunduma isaa gara biraatti hiika. Waan si dhibu immoo kan baay'ees na gaddisiise ijoolleen inni fudhatee guddifatu akkas naan jedhan homosexualitiin cubbuu miti. Namni waanuma fedhe raawwachuun mirga isaati. Fedhii san kan kenneefi waaqa waan ta'eef akka fedha keenyaatti abbaa fedhe waliin jiraachuu wal fuudhuu heerumuun ni danda'ama. Isin mirgaaf fedhii namaa hin dhiibinaa. Kun cubbuu miti ilaalcha keessantu rakkoo qabaa naan jedhe. Waaqayyo na baasii jedheen guddaa rifadheen gurra kiyya amanuu dadhabe. Ijoolleen biyya keenyaa achi deemtee waan akkasii deeggaruun haasa'uu qofaa miti yoo haasaan akka nama dheekkamuufaa isaan godhata. Akka beektotaan ofiitti of ilaalu na dheekkamuu jalqaban. Warri Ameerikaa fi Awurooppaa jiraatan ijoollee keessan karaa xuraawaa akkasiirraa eeguu irratti maal fakkaattu? Achi qofaa miti warri addunyaa adda addaarra jiraatan. Asii biyya keenya illee dabalatee ijoollee karaa waaqayyootti guddisuuf maatiin itti gaafatama guddaa qaba. Ani keessi kiyya gaddoora irra aaruu jalqabe. Keessi kiyya muufatee dheekkamee humni wayii natti dhufee sagalee waaqayyootti labsuu afuricha keessaa kiyyaan ifachuu jalqabe. Akkas jedheen homosexualitiin cubbuudhaa adeemsa karooraa fi fedha waaqayyootiin alaa waaqayyo jalqabuma irratti Addaamiif Hewaaniin tolchee uume malee Addaamiif Abrahaam yookaan dhiiraaf dhiira godhee hin uumne. Hewaaniif Saaraa yookaan dubartiif dubartii godhee hin uumne. Waaqi horiis bineensota hundumaa akkaatuma kanaan uume. Biqilootni akkasuma jechuu dhageera hin qulqulleeffanne malee. Wanti fedhaaf adeemsa waaqa faallisu kamuu cubbuudha. Abbaan cubbuu immoo seexanaa fi ergamoota isaati. Kanaafuu seexanni beekumsa fakkeessee, dimokiraasii fakkeessee, ammayyummaa fakkeessee sammuu keessan xureesseera. Gara waaqayyootti deebi'a. Waldaan kiristiyaanaa seenanii bahuun kiristiyaana ta'uuf ulaagaa miti. Kiristiyaana jedhamuuniif kiristiyaana ta'anii argamuun adda adda.
Kiristaana ta'uun Kiristoos hordofachuu, Kiristaana ta'uun Kiristoosin hordofuu jechuudha. Isa duukaa yookaan isa faana deemuudha. Inni waan inni cubbuudha jedhe cubbuudha jedhanii irraa fagaachuudha. Waan inni qulqulluudha jedhe immoo qulqulluudha jedhanii karaa sanarra deemuudha. Seerota eeggachuudha. Mootummaa bara baraatti of qopheessuudha jedhee itti roobse gaa ammas na fudhachuu didan. Sun yaada keetii nuti ammayyuu kiristaanaan jedhan walii galanii. Akkas jedhee xumureef egaan kiristaanummaan maqaa miti. Kiristaanummaan jireenya Kiristoosiin fakkaachuudha. Seerotaaf ajaja abboommii isaa eeggachuudha. Guyyaa har'aa waaqi karooruma isaatiin walitti nu fidee osoo bara kakuu moofaa ta'e isin silaa yaada amma yaaduma kanaaf murtee du'aa fudhattu. Garuu immoo amma kakuu haaraa keessa jirraa sababa du'aa fi du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus amma kabajaa jirru kanarraa kan ka'e barri araaraa nuuf ta'eera. Isiniifis kunoo kennameera. Garuu immoo guyyaan araaraa dhuma qaba. Osoo guyyaa araaraa hin xumuramiin karaa xuraa fi kufaatii hamaa keessa jirtan kanarraa dafaatii araara kadhadhaa. Gara gooftaattis gara karaa dhugaattis deebi'aa. Akkuma asii lafatti isin argee kana mootummaa jireenya bara baraatti isin arguun barbaada. Maaloo hin sobaminaa. Seexanni isin hin sobin. Beekumsi biyya lafaa isin hin sobin. Qabeenyi isin hin sobin. Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan inni isuma sana yaadni isaa, barumsi isaa, seerri isaa, ajajni isaa hin jijjiiramne, hin jijjiiramus jedheeniin itti hime. Yaada xuraa'aa bifa mirgaatiin lallaban kanarraa akka deebi'aniif akeekkachiiseen biraa deeme. Kana fakkaata turtiin kiyya isaan waliinaan godhe. Kanaafuu obboleessa kiyyaa ati obboleettii kiyya na dhaga'i. Addunyaan gara baduutti deemaa jirti. Addunyaan keessa jiraataa jirru kana cubbuun mirga argatee qulqullummaan bakka dhaabaa jira. Namootni baay'een amantii dhugaarraa karaa gooftaarraa duubatti deebi'aa jiru. Kanumaafuu gooftaan dhuguma yeroo lammaffaa deebi'ee dhufuu nama amantaa qabu ni argata laata kan jedheef. Maatiyos 24-25 akkasumas Luqaas boqonnaa 18 hanga 22tti. Maatiyos 24-25 lakkoofsa 18 hanga 22tti. Ergaan kiyya dhumaa siif of eeggadhu. Waan dubbistu, waan ilaaltu, waan nama waliin ooltu, nama waliin bultu, nama waliin yeroo dabarsitu. Seexanni ergamoota isaa baay'ee qaamaan foon uffatanii kan karoora isaa raawwatan baasee bobbaaseeraati. Garuu seexanaa fi ergamoota isaa hin dhagayin. Sagalee waaqaa dhagayii. Dubbifadhu Kiristoos gooftaa fayyisaa kee isa duukaa bu'i. Isa hordofi. Yoos Yesuus jireenya siif ta'a, si eegaa, si gaggeessas. Dhumni keetiis mana isaa keessa ta'a. Sana booda mootummaa bara baraatti isa waliin qulqulloota waliin jiraatta. Bara baraan bashannantee ni jiraatta. Akka obboleessaatti dirqama kiyya waan ta'eef yeroo itti fudhadhee kana siif barreesseera. Ergaa kana dhaameera. Hiriyoota keetiif ergaa kana sheer gochuudhaan ergaa kana isaan biraan ga'i. The Bible is the word of God. When you receive the word of God, you become bold like a lion. When you have the word of God in your life, you live a life of courage, a life of victory, a life of joy, filled with the peace of Jesus Christ. Because the word of God is what created the heavens and the earth. The word of God is what can shake the oceans. The word of God can destroy and can resurrect. The word of God is what gave us a living life eternally in relationship with Jesus. We believe in the word of God. Kaba. Asher, help. Be healed. Fire. Be healed. Fire. Be healed. Fire. Be healed. Fire. Lama asaduma qillen sawaqayotu dhufeessiya sadina fura baafadhaan nama baay'eerra biddi bu'aa'eera. Now the fire of the Lord is about to meet many people now. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Lafangai, be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Be healed. Kintarotin bakera cancerin to air. That hemorrhoid. Kesa milla kesa. Hey. Die. Hey.
La ra la ba 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 sendor ya la la ba santar ya la la bos. Be healed. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed in the name of Jesus Christ. Be healed. Be healed. Hey, la 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 ba santra ya la la bosia. Fayitet. You are healed. You are healed. Your stomach. Spinal cord ke fayyer. Your spinal cord. You are healed. Sukar ke fitis ke satuera. That diabetes Tuera. is gone. Tuera. Gone. Tuera. It is gone. Ane It is sabaya done. jada kanamantan. Confess. Shouting. I am set free. Ane bele sabaya raida.